afaan isaa nama waaqa irratti hin bananne nama gaarii duwwaadhaanii waan hundumaa keessa darbeedha namichi kun jechuudha gaarummaan isaa. Tariif gaarummaa isaa dubbachuun baay'ee gaarii bakka ta'e. Kan nama jette irratti waan irra ga'u irratti illee tokko hin gungumnetti. Waanuma nu ta'e waan nuun taane corree gungumnetti. Utuma ta'ee fi jirullee namni gungumu baay'eetu jira. Asumaan kan akka hubannuun barbaada. Wanti tokko tuutiin irratti tu fayyaa qabanii tu waaqayyo nyaachisaa jiru obaasaa jiru jireenya kenneefii jiru waan illee godheefiitu jiru namni tola hin jennellee jira namni gungumu jira. Waaqayyo kanarraallee nu barsiisa. Saba waaqayyo dhuguman isiniin jedha sabi gungumu immoo lafa onaatti hafe sabi gungumaanii sabi Israa'el waaqayyo takkaa isaan nyaatanii kan hin beekne kan isaanitti hin dadhabne takkaa wayyaan isaanii immoo fofne isuma ba'aniinitu jiru adaraa keessan waaqayyo hubannaa isiniif alaatu waaqayyo hubannaa nuuf alaatu utuu nu ta'ee jiru warri gungumnu tarii immoo kana duwwaa immoo miti abbaan manaa dhukkubuu danda'a ta'a haati manaa dhukkubsattuu ta'uu dandeessita ijoolleen dhukkubuu danda'u ta'a. Harkaa dhabuun jira ta'a. Sana hundumaa keessatti illee obsaan warra dandamatanii darban waaqayyo nu haa taasisu. Kanan jechuu barbaade. Egaa waaqayyoon guddifnee galateeffannaa. Ameen. Iyyoobi maatii isaa keessatti akkas ta'uu isaatiin obsaan jabaachuu isaatiin dandamateeraayi waaqayyo isa bira ga'eeraayi gargaareeraayi yoo jenne gargaarsa ajaa'ibsiisaa waaqayyo gargaaree jira. Baay'ee. Sammuu namaatii ol kan ta'e. Utuu gungumeera ta'e utuu jechaadha manaa fudhatee arrabsee du'eera ta'e jireenya bara baraayyuu hin dhaba maaliif waaqayyoon arrabsuuni jireenya namaan kennu bakka ta'eef waaqa irratti dubbachuun dhiifaman qabu bakka ta'eef arrabsuun kanaaf mee immoo gidiraa keessatti yeroo obsu jechuudha jabaatee yeroo dhaabbatu kana hammeenya waaqayyo irratti hammeenya dubbachuu dhiisuu isaatiin iseen kan sammuu akka nama hin qabne kan sammuu nama hin qabne gowwaa akkasitti dubartii akkasiiti. Iyyoob garuu jabaachuu isaatiin gaarummaa isaatiin amanamummaa isaatiin ajaa'ibsiisaa isa ta'e harka waaqayyoo deebi'anii maatiin sun arganiiru. Ajaa'ibsiisaa. Ana baay'ee na dhiba akkaataatti seenaan kitaabii Iyyoob dhaqee dhumarratti xumuramu baay'ee nama dhiba. Innis yeroo tokko tokko qoromsa qorameera nama bakka ta'eef keessumaa gorsitoota isaa dhufanii hamma oomitti amanamummaa kee dhabattee teessaa ati akka godhi waan baay'eetti dubbataniiru. Utuu nama gaarii taateeti waaqayyo gaariidhatu jedhu utuu nama gaarii taate kun sirra gaarii waan hin taaneefooti waan baay'ee jedhaniiru. Lafa tokko tokko irratti yeroo dhukkubbiin itti hammaatu guyyaan itti dhaladhe sun guyyaan ililli jedhame sun jedhee yeroo inni guungumes jira. Haa ta'u malee immoo dammaqee deebi'ee hamma dhumaatti suman eeggadha yeroo inni jedhe jira. Waaqayyo sitti ba'ee Iyyoobiin immoo mee wajjin haasofnaa Iyyoobnaa wajjin haasa'uu barbaadde jedhee boqonnaa 33 booddeedha yeroo inni itti dubbatu ni ilaalla. Yeroo lafa diriirse na wajjin turte yeroo kana godhe na wajjin turte jedhee yeroo inni itti himu dhumarratti waan Iyyoobiin harka isaa afaan irra keechisu dhumarratti safuu kan kee kan jechisiisu qe'eedhuma sana keessatti maatii sana keessatti waaqayyo waan haaraa godhe. Haadha manaa yeroo sana jirtii hin jirtu ani hin beeku. Masaafa qulqulluu hin dubbatu akkas jette koomantariin tokko tokko isheen dabartee itti haadha manaa gara biraa fuudheera jedha. Garuu kutaa kanarraati hin arginu nu amma waa'ee isaa miti maatii sana keessatti garuu obsee dhaabbachuu isaatiin waaqayyo waan ajaa'ibsiisaa godhe ilaalleetu gara golobbuutti deemna jechuudha. Akkuma ati jette gaani yoo gidiraa gurguddaa dabarse amma kitaabuma guutuun dubbanna yoo ta'e nuun ga'u yeroon iyyuu baay'ee bal'aadha. Akkuma ati jette gaan gorsitootii yeroo isa qoranis argineerraa waan baay'ee jira. Deebi'ee immoo kan nama dhibu waaqayyoon baay'isee amanata. Sun hundumtuurra ga'ee hamma gogaan irraa harca'utti keessumaa boqonnaa 19 keessatti akkas jedha. Naannoo gara 20 kaasee akkas jedha maal jedha ila gogaan koo kun narraa dhumellee waaqayyoon deebi'ee akkan argu maanni Iyyoob waaqayyoon in amanata baay'ise amanannaan isaa baay'ee guddaadha. Gogaan koo kun narraa yoo dhumellee deebi'ee waaqayyoon akkan argu nan beeka jedha nan beekadha. Kanaafi waaqayyoon ofii koo anuma mataa kootu immoo arga jedha iddoo sanatti.
boqonnaa 19 guutummaa isaa dubbifadhaa. Kanaafi aanuma mataa kootu arga jedhee deebi'ee isa jedhe dhuma boqonnaa irratti dhaqee yeroonni argu argina jechuudha. Samman gidaan dubbate amanamummaan isaa maal godheef waaqayyoon amanachuun isaa qajeelummaan isaa maal godheef isa jedhu dhuma irratti dhandhee dhuma boqonnaa isaa irratti boqonnaa 42 irratti arganna jechuudha. Dhaga'uudhaaf illee dhaga'aan ture amma garuu ija koo si arge jedhee dubbata. Dhaga'uudhaaf dhaga'een ture amma garuu ija koo si arge jedha. Anuma Iyyoobtu argasa jedhee boqonnaa 19 irratti dubbate deebi'ee 42 irratti immoo sin arge dhaga'uuf dhaga'aan ture amma garuu sin arge jedha. Mee waan ta'eef 42 irraa nu dubbiste gaarii ta'a. Isa kana daawwattoonni keenya dubbifatan boqonnaa 19 dubbifadhaan argattu. 42 irraati gaafa dubbifannu 42 boqonnaa 42 lakkoofsa 12 kaasee amma 17tti yaada waliigalaa guutuu isaa argachuudhaaf tokkumaa ka'aati ilaalaa. Waaqayyoo Iyyoobiin dachaa lama eebbisuu isaa jedha mata duree kennee jechuudha 42 irraa. Kana booddee Iyyoob deebisee waaqayyooni ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beekaa. Akeekkees karaatti kan hambisu hin jiru jedha. Annee 12 irraa gaafa dhandhee ilaallu dachaa lama eebbisuu san argina. Maal jedha? Waaqayyo bara jireenya Iyyoobii isa gara booddee isa gara duraa caalaatti in eebbisedha. Isa gara booddee isa gara duraa caalaatti in eebbise jedha. Iyyoobii hoolota 14,000 gaalota 6,000 qotiyyoo cimdii 1,000 harroota dhaltuu 1,000 in hore jedha. Akkasumas ilmaan 7 intaloota 3 in godhatee jedha. Ana kana dhibusa kana. Kan inni dhabe hoolota inni dhabe inni ilaale lakkoofsaan inni ilaalle 7 dhabe. 7 dhabe lakkoofsa irratti ilaalle jalqaba irratti ilaalle. Guyyaa tokkotti 7 dhabe. Amma guyyaa tokkotti 14,000 argate. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u harka waaqayyoo guddaadha. Kanaafitu isa jalqabatu irraa dhuma isaarratti irra caala ta'e inni jedhu kanaaf. Gaalota 3,000 ture. Amma gaaloti 6,000 ta'aniif. Qotiyyoo cimdii 500 ture. Amma qotiyyoon cimdii 1,000 ta'an. Harroota dhaltuun gara 500 turanii amma immoo 1,000 ta'anii jedha. Egaa waaqayyo akkana godha yeroo nuyi waan hundumaa keessatti gungumuu dhiibnee isa galateeffannee waaqayyo beekaadha jennee isatti gammannee mana keenya keessa teenyu yookiin immoo maatii keenya keessatti ta'u qoduunfaatti ta'u waaqayyoof amanamnu waaqayyo akkas gochuuf har'as irreensaa diriiraadha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Ittaansee immoo ijoollota dhabeera kan nama gaddisiisu. Guyyaa tokkotti wanta dhabe keessaa tokko ijoollota. Ammas waaqayyo qaba bakka ta'eef harkisaa guddaadha bakka ta'eef warra amanamanii dhaabataniif waaqayyo dafee bira ga'a bakka ta'eef akkuma san ammas waaqayyo deebi'ee maal godhaa ijoollota deebi'ee waaqayyo ijoollotaanis yeroonni isa eebbisuun argina jechuudha. Kanaaf maal jedhaa ilmaan 7 fi intaloota 3 hin godhate 10 ture 10 godhatee jedha iddoo kanatti. Kan nama dhibu garuu isa duraarra ammas ijoolleen boodanaa kun hin caalu. Maaliin caalu kitaaba qulqulluun maal jedhaa? Iddoo kanaati kitaaba qulqulluun maal jedhaa? Intala isaa ishee duraa Yimiimaa, isheen lammaffaa Qaasi'aa, isheen sadaffaas Qeereen hidhiyu jedha jedhee moggaase jedha. Guutummaa biyya sana keessatti dubartoonni akka intaloota Iyyoob bareedan hin argamne. Akka intaloota Iyyoob bareedan hin argamne. Waaqayyo waan bareedaa, waan sana caalu, waan nama ajaa'ibsiisu, waan namitti fajaju godhe jechuudha mana isaanii keessatti. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Kanaaf yeroo amaname dhaabachuu isaatiin dachaa lama godhee waaqayyo yeroo inni kiisetu ilaalla yookiin immoo gatii kaffaleefitu ilaalla jechuudha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifamee ta'u. Waaqayyoo nama kiisa. Waaqayyoo gatii namaa hin baasa, gatii namaa deebisa. Kanaaf gaanii waaqayyo yeroo jalqaba irratti ilaallu gaanii seexanatu dhufee Iyyoobiin waaqayyotti kasase. Ati kana gooteettaaf sana gooteettaaf akkamitti qajeelaan ta'ure akkamitti gaariin ta'u jedheen guutuu gooteettaaf jedhee waaqayyotti yeroo inni Iyyoobiin kissu argina.
Kanaafi mee godheedhe amanamummaa isaa akka inni ganu ilaaladhe amanamummaa isaa qabate inni amma dhumaatti. Kanaafi Waaqayyo immoo dachaa godhe yeroo inni isa eebbisu argina jechuudha. Adaraa firoota koo waan nu mudate keessatti Waaqayyoon galateeffannu. Hammam nutti ulfaatu hammam dhukkubu Waaqayyoon galateeffachuu hin irraanfatinaa hin irraanfannu. Waaqayyo yeroo hundumaa galateeffamaadha. Waaqayyo immoo sana keessatti dachaa gatii nuu baasa jechuudha. Iyyoobiif dachaa gatii isaa baaseef dachaa ijoolleen isaallee babbareeddoo akka inni dura bareedoo akka ta'an macaafi qulqulluun hin dubbatu. Asirratti garuu dhumarratti ijoollee durbaan argate biyya sana keessa kan jiran keessa bareedumaan kan akka isaanii akkan jirre dubbata jechuudha. Kanaaf Waaqayyo jireenya keenya keessatti waan gaarii godhaa. Qormaata nu mudate keessatti xiqqaa ta'u guddaa ta'u tarii namaatti adda adda ta'uu danda'a. Inni ingidaan danda'u an tarii hin danda'u ta'a. Waan hin danda'u immoo ingidaan hin danda'u ta'a. Akka kana jechuudha. Gidiraan isa tokkotti ulfaate isa tokkoof salphaa ta'uu danda'a. Nama namatti dandeettiin nama baachuun nama adda adda gatii ta'eef. Haa xiqqatus haa guddatus garuu nuyi dhaabbannee Waaqayyoon haa eeggannu, Waaqayyoon haa galateeffannu, Waaqayyo immoo keessa nu dabarsa jechuudha. Qoromsicha keessa nu dabarsee qoromsicha erga darbinee booddee immoo eebba haaraatti nu baasa jechuudha. Maqaan isaa ulfaatu. Kan nama dhibu Iyyoobin du'a ture dhukkuba sanaan. Waan du'e waan raawwatudha. Kanaaf kan abdii kutattee sichi abdiin qabdu abaarii du'i kan jette kanaaf irraa naftuudha. Wayitti hin galtu. Kanaaf tola boollatti iddoo gadi buutu likki isaatti miti Waaqayyooti jechuudha. Sirrii isaa wanta inni godhe hundumaa kana na goote itti miti maal ta'e du'iidha. Amanamee dhaabbachuu isaatiin Waaqayyo jireenya dabaleef eebbaa isaa sanarratti jireenya dabaleef. Iyyoob boqonnaa 42 gaafa dhannee lakkoofsa 16 laalu natti tolana kana. Kana booddee jedha. Eega ijoollee godhatee booddee maal jedhe kana booddee Iyyoob waggaa 140 jiraate. Waggaa dheeraadha waggaa 140 waggaa amma akka bara keenyaa kanatti umurii nama lamaatii oliyyuu yaada namni 60 50 darbu 70 baateen darbu akka ta'eef waggaa 140 jiraate ijoollee isaatiis hamma dhaloota afuritti Waaqayyoo galanii guddaa Ameen. ijoollee isaatii hamma dhaloota afuritti jechuun abaabileedha. Afur abaabilee irra yuun darbamni akaakilee abaabilee akaakilee abaabilee jedhamee deemamni hin darba sarara natti fakkaata. Kanaaf hamma dhaloota afurittis in arge Iyyoob akkasitti dulloomee bara quufe in boqotee jedha in du'ee jedha. Baay'ee namatti tola. Waaqayyoof galanii guddaan ta'u. Umuriin hamma dheeraa jiraachuunsaa ijoollee isaatii hamma dhaloota afuritti arguunsaa iccitiin isaa maa innoo jenne fuula Waaqayyoo duratti amanamummaan dhaabbatee jiraachuusaa keessatti bara gidiraa sana keessatti otuu akka haadha manaadha yoo hin jaallatte yoo walitti siqooti waanuma seen jette dhaga'ee arrabseera ta'ee maaltu ta'asa jedhu kitaaba qulqulluu hin dubbatu garuu hunduma keenyaaf galuu hin danda'a. Wanti kun hunduutti tafachuudha. Innis hin jiru ijoolleen hin jirtu qabeenyi hin dhufu ijoollee arguu miti abaabilee arguu mitiiti lubbuun isaayyuu biyya lafaa irratti hin dheeratu jedheeni amanaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo hubannaa tokkoon keenyaaf kennu abbootii mana haadhotii mana keessatti kan jiru jechuudha. Eeyyee karaa kanan jechuu barbaada. Baay'ee sirrii dhagaanii maanni Waaqayyoof abboomamuun qalma aarsaa dhiyaatu gubaturraa hin caala jedha. Kanaaf Waaqayyoof abboomamee amanamummaa isaa qabatee hamma dhumaatti Waaqayyoon eeggateetu darbe Iyyoob. Kanaaf egaanii akkas jedha 25 irratti 19 irratti furiin koo jiraataa akka ta'e guyyaa booddeettis lafarratti dhugaa baasuudhaaf akka an ka'u an beekaa jedha. Akka an ka'u beekaadha. Gararraa irratti hin dubbata gaa wal qabatee jira. Garuu dhuma irratti 25 irratti isa ni jedhee baay'ee natti tola. Furiin koo jiraataa akka ta'e guyyaa booddeettis lafarratti dhugaa baasuudhaaf dhuga ba'umsaaf na dhaaba jechuu isaatiin dhugaa baasuudhaaf akka an ka'u an beekaadha. Amaariffisa xeenii uraasee aawaalloodha. Bakka
gogaan koo kun narraa dhume duugamee yoo dhume iyyuu dhuga baatiidhaaf akka dhaabbatu beeka ture yoo raajii waan gaarii ofirratti dubbate asumaan waan tokkoon isiniin jedha saba waaqayyoo haala isin mudate keessatti nan bada nan du'a ansichi naman ta'u ansichi deebi'ee horachuu hin danda'u erga kun narra ga'e an fayyaan ta'u deebi'ee dhukkubi kun na ajjeesa hin jedhina akka Iyyoob waan gaarii ofirratti dubbadhaa an deebi'ee nan argadha gogaan koo kun narraa dhume illee anuma Iyyoobtu mataa kootu deebi'ee arga jedhee akkuma dubbate boqonnaa 42 irratti isan gurra kootiin dhagaa ture ija kootiin hin argedha eebba sana arge jechuudha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan gaarii ofirratti dubbadhaa raajii gaarii ofirratti dubbadhaa waan hamaa ofirratti gadadoo ofirratti hin dubbatinaa Iyyoob waanuma jedhe ofirratti arge deebi'ee dachaa haammate maqaan waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u kanaaf adaraa jabaadhaa gidiraa keessatti jabaadhaa edaa kitaaba qulqulluu qayyabanna turre mana keenya keessatti tokkoffaa Phexros boqonnaa 5 gara dhuma irratti qayyabanna turre gidiraan isinirra ga'u keessuma 8 kaasee yoo dubbistan hin argattu tokkoffaa Phexros na gidiraa isinirra ga'urra ulfina dhufutu caala jedha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u kanaaf ulfina isa dhufutu